duwwaara hirkatan bara kana kallattii hundaan gartee pilaatfoormiin sooshaal miidiyaan kunis waa baay'ee gadi fide kana hunda advaanteejii bu'aa irraa buufachuun dansaa beektu hin baratta akkuma hojii namni deemee sarti hojii barbaaddatu birri illee nama waan ni godhu bizineesa waan gartee rabbiin sammuu nu kan itti fayyadamuun dirqima tummii akiilii jedhanii warri keenyaatu tummii akilee akkas akilee sana itti fayyadamna inshaallah bisi alaafisu hin badin anis mee foloo namni kiyya akkama deebisa lakkoofsa naa barreessa inshaallah tole kiyya abdii irraa fudhadhu lakkoofsa kiyyaas warra naayiroobitti warra gartee baay'ee waliin turree jira warra gartee gara islaamummaa dhufu kana nama baay'ee barumsaa geessanii baratu garee adda addaa qabanii onlaayina baay'ee jira barate isaan biyya jabdu keenyaan jabdu bara dhugaadha tokko beekta lambaalee narra fudhattee turte waadaa warraa galtee ana barsiisa jettee eegus nagarree lambaalleetti keenya dure garuu manaan bilbilee achumaan callee subhanallah namni biyya arabaa kana namni baay'ee wartee afaan warri poolisa kan nama qabaneetuma warra gartee hin darba biyyatti biyya arabaa kunis biyya baddu subhanallah namni ofii rufiujii beekta rakkisaadha kitaan beeyoon qabaanne biyya fuula isaan jirtu sana hin rakkisa jiruu 50-50 jiraatu ofiifuu asiin poolisa ofirra eega asiin jireenya isaa ofa biizuma ta'a so amma hin baratta inshaallah waggaa dhufutti hin jabaatta quraantii kanallee obbaastee gad dhufta inshaallah waa hundaa'u abshiru jabaadhu baga dhuftee nu salaamte nagaa nuuf fidde bisitiisinna bakka jirtutti آمين آمين أبشروا. إنه أبسنت جرتوا أتومه أبسنت بنته. كارتة كنا. دينايس شوفر لا سجله. أيه أبسنت أجمعهم كنت فني. أبسنت هو بدي مكان كبار. يا مكاولين إيجاجر أنا أبو مواس غري كنا جي مغري جلدي ساتي تين دبلا مودي ما غلغلا كنا مكا إساتين. أشنا جيستان سانو أشنا جيستا إسابرنا جيستا إنجم أشنا جيستا. ياك. أجل غلغلا كنا راجل كابي بيلا فاجني. أستاذ ريدي تابك كاسم. أنا ريدي أنا بركو يوم يو كوبان جرافران. Nam bekam wan du bodu warra wanin be dibara dibbe be kota kamale du bodu beta fani Awe ustaz wanin be ko wan jeron jerota kana maga fadu wan dibara dibbatti be shakki bode mami itin salfan itin qanfan wanin jenne dogogori narra argamu wan be ko takkatin dibara dibban maga fada male wan kan injedu barano injedu wan namara dageef ustada jere dageef wan arge wan dage kana laman itin hojjedan wali galle akkana jedha wangeelli keessan hin jedhu dhaqee yoon arge malee kanaan rakkisee wal joorre Muhammad akkas ta'e gizii as dhufte isaa fi dibboo lakkoofsin hin jiru hin beektu hin dubbisne wallaahi ani akkasii nama hin baastu jedhan amma obsineet mee isaa jette akkana bullaa ilaanqaa gartee aduun dhiitu maqaa isaa obsineet waan ajaa'ibaa si qabate جايبه والله أيام تأسيب تليفنا يفرح أربعة أميرة متنا فراش هذاك أفسينا أميرة بسيف على فيس أميرة أفسينا عادت يفهم نجان صفاته جرتا نجا فتمي وهي نجا فتني ini rafte dufte لا إنه رافعني ما سكينة تدوله أبا مناتي ما بالا سدول لا أيه أنا كسين بينه نوتي لا أنا ما أو جنا ورا نيرو من الدون أنغ نيرو من تلفون إيساس رادة بتا تكنا مسلكي منا سلكي دولو تد مجلا ما يهيرو من إن لما تدولني من دول ما تدول سلا ما تدولات قرآن كذا إيه قرآن كذا مو واي بالبلا وقرآن رمال تجي واي بالبلا نيدوبا مال تدبا من قرآن وان جده أنا أنك يچون غافا تيرونته وان سلكي وان ند دايرته ما تو ماتي تي في جيرين كان كيمله أبا منا كيمله كذا توما وان جته ما في الديت أبسنه ما أكن نقول هاي غافي تكون عادي بسامي يفهمها أما كريه فوسنا نام في دهان جنة فاني
Nafida dhugaa waaqayyo nafida taas garuu gaafa tokko sin gaafadha san fideen dura jechuudha. Ayye. Okay. Allaani waan meeqarraa sin uume? Waan meeqarraa? Nuyi waaqayyo kun kan nu uume biyya irraa nu uume. Maal isa biyya irraa uumamteeti? Aywa ani biyya irraa nu uumame. No biyya irraa nu uumamneeti. Rabbiin no dogoggora kaasimin sirreessuudhaan no waaqayyo akkasitti nama kan jedhame harka isaatiin Aadam bicha biyya irraa uumame. Naan sobe. Anzarii Aadam mitiire. No ati miti san biyya irraa uumamte obboleetti ati qunnamtii sala bishaan abbaa keetiitiif haadhateet irraa uumamte. Hayya diddega qunnamtii saalaa godheen argamne abbaan keetiif haatite. Dhaggeeffadha. Suuraa 30 waan suuraa sin hin jenne bar duraan san sin hin jenne nagaa waan adda san sin hin jenne akka quraanaattis Aadam biyya irraa uumame jedha akka wangeelaattis biyya irraa uumame ilmi namaa kan bishaan Aadam maal irraa uumame? Dhaggeeffadha. Quraana keessatti rabbi bishaan irraa uumame jedha. Amma dura bara akka seeraatittu sila niin huna siifin fidaan aan jettee waan sana yoo fidde malee sila gaafii gubbaan fiduun qabdu saniifin daqiiqaa 7-8 10 seeguu jira ta'e kanam takkan. Okay amma kana dubbatan isin to'aa jechuudha sammuu isin to'a isin. Laa sanatti yoo gumiti jechuun way kuni kana gubbaan fidde gaafii niin fideettee keessa kutee bilbilaan na bu'ee naan jette boqonnaan si baasan aan hin jenne amma ta'e obsine. Isin baasan rakkoon qabu. Yoo na baasuu deemta siin baasaa niin fidee qoyyattee akkasumatti. Baasaa miti dhaggeeffadha quraanii. Sannaa kan dura. Nin kan kiristaanaan ta'an waan an kiristaanaan ta'an si jedhe ati islaamaan ta'an jettee walii gallee deemte. Naan kijibe moo abjuudhaan si dubbadhe. Quraanni abjuu laaqamaadha. Sirrima sirrii miti. Obboleettii ta'u jechuun miira biraatetti miti bara masan waan waliin dubbanna sanii waan fadhaa ta'u kijibaa ta'u dharaa ta'u san waan fete jettee waan fete na gaafachuu dandeessa. Amma ati boqonnaa dhaggeeffadhu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu jira naan jettee hin jiru yookaan akkas yoo jiraate kiristaanaan sii taasisin jedhee haa ta'u yoo hin jiraanne islaamanii taataa jennaan eeyyee naan jettee siifin kan nettee achi kuttee bilbila haasofitee deebitee gaafii gubbaan na gaafatta. Mirga hin qabu. Kunuun sammuu si ho'aa jechuudha. Na gaafisiin gaafatan sammuu si ho'aa. Na gaafadhu hin dinne bar waan na gaafachuu waa dide kami eenyu dura si gaafatee boqonnaan fide jettee maaliin si gaafadhee na biraa deemte. Amma daqiiqaa 10 dura daqiiqaa 10 himi kana. Dharraa sii gadee. Naan baasaa qoy naan jettee. Jaalataniis jibbataniit gaa quraanni abjuu laaqamaa jedha kattan baradhetti gara. Haa jedhu quraan way quraan irraa ragaa quraanni abjuu laaqamaadhaaf maali waa si gaafadhe eenyu mucaa. Inkotte. Peenteen gisee na bira dhufte gartee nama nagaan ta'u kanuma maraataa fani akkanuma maraatti ijoolleen ani hin beeku. Waan hin jirre nutti lallabanii miti. Gisee deemtee rakkatte kiji wayin ol deebite achii dhoyitee jaarsasii taatu jaldeessa taatu dhoyitee ol deebitee lolti. Mee maal jedhan taa'itiin eeguu jira. Maaloo maqaa keessan maaloo maquma keessaniif kijibni kun akkamitti dubartii irraa hin tolu. Barsiisaa isa kijibu. Waan wangeera irra hin jirre maa nu lallabdan ragaan si gaafadhe peenteen sii taas kun osiin jee rakka ol qabee fidi waan akkas jedhu. Hin jiru jedhana. Amma achi ol deebitee gaafin si gaafadha maali waan feete jedhe arrabsii quraana feete waan feete na gaafadhu sii deebisani. Nama nagaa tokko fakkaatee guuta isa akka siyaasootti naan beekaa bar durumaa kama hin maraatti gisee nama waan ni jedhe. Amma loowwa nuti waan feetan nu gaafadha. Waan hin jirre siitu wangeela kee irra kan gurbaan kaanis Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaatti jedhee kijibdee atunis amma karma kijib. Shaadana qabsiisaaf deemte laa kijibaa mi waan hin jirre. Kijiba. Yaa peentee dhiisaa kijiba kana yaa jiran isin irraan tolu barsiisonni keessanis. Magaan seefaa ta'u gammachuu dhiiroma hojii haasoo naame. Tuni ulii hin dhiisina shaadaan ni jiraa naan jette islaamummaan taa'ette gaafuma tokkicha sanaan qafannitu ganda kanallee hin dhuftu amma. Namaa qabeewwan sirra kaa'e ganda garee shaadaatitti hin maraatta garee kasaaraa dhayita. Gammachuu jirtu? Jirru nagumaami. Fayya akkamati? Fayyaadha musliima war. Oh muslima. Baga rabbi muslima si gore. Sila sirra bakka isii tanaan sirra kutuu deema sila yee. Nam beekama sirriitti sun hordofa bar amma tokko. Hordofa gacallatte. Carraa si argachuu kana guddaa barbaade. Ashir. Alhamdulillah. Anu carraa yaa rabbi gammachuu naaf fide pheente gurbaan kun ortodoksii haleeluuyaa waliin jenna jedhee. Ati gurufte assalamu alaikum jette dubbiin baddee bar. Osoo beekan faallaa isaanii bar ustaad osoo beekani. Akkasii bar osoo beekan faallaa isamu. Fanii maal nan jettee na biraa deemte. Kabajaadhaan.
Fani. Nagoma. Sirriitti jalaa Anaa bubbaallee dogoggore moo Fani? osuma beekan ni faallaa asanii barbaataas. Gammachuu muutii qabadhu miidhoo Mucho akkasuma ayyee gammachuu kiyya qoy abshiru waga gammadde. maal jettan ustaas? Waan jedhe gartee waan san walii galeenis gooftaan fudhadhaa jedhanii islaamaan taa'ettee kutte sana achi booda na jijjiiramu kan anaa dogoggore moo isiidha kana gartee gaafii dhuftee na gaafattu. Hin argine naan hin jenne fide naan hin jenne boqonnaa kanaa dubbistuun eeguu jiran yaa rabbi garam naan deemti gara waajibira na geessuu deemti moo shahaadaadhaaf jedheetiin taa'uu jiran. Ishii biraa gaaffii biraa. Egaa itti deebistee sana achi booda na gaafachuu dandeessii bar. Eenyu waan ammas deebitee gaafuma na gaafattee maalirraa uumamtan waan akkamirraa uumamtanii gartee ani biyyeeraan uumamee naan jette. No biyyeeraan akka wangeelaatti biyyeeraa kan uumame yaadan bichaadha. Akka quraanaatittis anaaf isin uumamni kaan qunnamti saalaatiin namni bishaanirraa dhalate jedhana. Spermii dhangala'aa bishaanii maa namni qanaa hin beekne barumsa maal barata yaa jiran akkam saayinsii isin barsiifna wangeela moo quraana isin barsiifna moo aadaa Oromooti. Namni bishaan spermii dhangala'aa dubartiitii fi dhiiraarraa dhalata. Rakkanne boo Allah akka uummata. Maal seetani amma addaam akkuma biyyoorraa uumame san nutillee amma namoonni tarii keessa gadi bunee akka barumsa hedduu hin qabne kuni amma maalirraa uumamte onaa jedhan nutillee biyyeerraa jechuun hin danda'asni kuni jechuun immoo tarii abbaan keenya adam horteen keenya qaamni namni biyyeerraa dhufee biyyee deebi'u gojo oriijinaala asli abbaa keenya qofa waaqayyoon biyyeerraa harka isaatiin tolche malee anaafeeti biyyeerraan uumamne obboleettii too. Saa inni dhugaadha. Nuti immoo akkasii biyyeerraa odoo uumamin yaa haadhaaf abbaan keenya wanta akkasii harasiin kan dhufnedha. Haa ta'u malee immoo asitti ammaan fakkeenya poosiin kana naaf dhiyeettan ragaa fidadhaatiif kottaan isin jedha fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko as seentanii gaafii gaafatamtan dhiistanii waan hin jedhina yookaan kan hin beekne dhaqii kana gaafadhu namni keechaan isiniin jedhee sinitti meetii miti dhuftanii gaafattan. Ofumaa dhufee jechuun gaafis seenee ofii mormis seenee malee jarana ani ijoolleen teenyaas waan hin beekne ganda san dhaqina jarana yoo amantii irraa hin beekne hin dhufin mana kanan seenee yoo gaafii qofaan isin gaafadheette gaafii qofa gaafadhu deem. Yoo ni morma jettee hin miidhamta. Wartee yoo boqonnaa fiddee bakka kan akkana jedhamee naa ibsii naan jettee takka gaafiin qabaa quraanni keessan akka inni jedhamu hin jedhu yoo jette ni jedha takka hin jedhu. Ati ni jedha yoo jette ragaati fidu ani hin jedhu yoo jedhe ragaasi fidu kanuma. Mormi deemtee falmi seenta kanama beeku yookaan hin dhufin calji jala taa'ee baradhu takka barsiisota keessan bira dhagee baradhu takka isaan dhufani. Ofiif dhuftanas nuti isin hin finne dubartiin ofiif hundi ol jaatanii haasoftan barsiisonni keessan hin dhufan. Yoo gamas dhayne bulook nu godhan nu yaasti. Dubartii hojii haasoftan jedhan nuti barumsa keessan hin beeknu hanqam wangeela dubbistee amantii islaamarraa maal dubbistee hin beeknu ofii ol dhuftanii nu hojii mormitan. Oggus hin gaafanne ofii agartee wangeela agartee kana beekuu keessa hin jirti keessa yaatan. Amantii keessanillee xiqqeessitanii waan illee of hin godhina. So daasiiti hojii haasaa qoyme. Jirta ibsa. Halo? Akkam nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Akkuma guyyaa saniin ta'een gaasuutuma deemna. Wal dhaga'uun jiraannan? Ati dubbii, okay. Ati dubbii, okay. Waan maal jettanii? Barsiisaan kan kee kan irraa barattu Phaawulos immoo Yesuus. Abdii deebi'aa. Fani ni jirtaan? Abeet ustaas. Nu jidduun murteessaayyee. Maal jettanii ustaas? Dhiifama. Dalagaa hojiirra jirtaati? Laa hojiirra hin jiru. Jechuun meeqa eenyu ibsaati kiristaanaa meekuma isin dura wal beeyna bar siisaasii.
Waan hin jedheen waan hin jedheen ibsaadhaanii waan hin jedhe fani Kiristoos immoo Iyesuus immoo Phaawulos hin jedheen lamaanirra kaallachuuti takka Iyesuus takka Phaawulos jedhee deebisuudhaaf mirgeessaati gaafii filannooti kuni ibsa barsiisaan kan kee Phaawulos immoo Iyesuus